Tole, barattoonni kan keenya yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti argamtan keessumattuu fireeshmaan students jechuudha. Barattoonni fireeshmaanii akkam jirtu nagumaa baga gara YouTube chaanaalii kanatti nagaan dhuftanii. Egaa akkuma beekamu kanaan dura koorsii Moral and Civic Education jedhu kana part 1 dha ka'ee normally chapter 1 isinuma jira YouTube chaanaalii kanarra. Chapter 2 garuu part 8 isaa Afan Oromootiin hojjedhee Afan Oromootiif Ingiliffaan hojjedhee isinii gaddiseen ture yookaan asirratti fe'een ture. Sanarraa barattoonni baay'een akkasiin fayyadamaa jirtan argeera. Isinis immoo meeseejii keessaan naa barreessitan baay'ee na jajjabeessaa jirtu. Isaaf galatoomaan isiniin jedha. Isaaf asitti nu xumur immoo warri jettan gatii jirtanii fi miidiidhaaf qophaa'aa jirra. Faayinaal egzaamii isatti deemnuuf nu gargaara. Paartii isaaf asitti nu xumuri waan jettanii fi har'a chapter 2 paartii 9 qabadhee Afaan Oromootiif Ingiliffaan isinii dhiyaadheera. Hanga dhumatti akkasiin caqastan isin gaafachaa. Lammata immoo YouTube chaanaalii kana subscribe gochuudhaan please ammallee waan inni irra deebi'ee isin gaafadhu subscribe naaf godha. Amma namoonni baay'een irraa fayyadama garuu subscriptioniin isaa xiqqoodha jechuudha. Fakkeenyaaf guyyuma tokkotti yookaan guyyaa lamatti gara naannoo nama 2,000 irraa fayyadama YouTube chaanaalii kanarraa. Garuu namni subscribe godhu nama 10 nama 15 hin caalu jechuudha. Please I would like to ask you again to subscribe, like and share my YouTube channel. Share godhaati hiriyoota keessaniinis gaa like godhaa viidiyoocha. Subscribe godhaa. Waa tokko waan isin irraa hir'atu waan isin miidhu hin qabu jechuudha. Ana garuu na fayyada. Thank you. Let's proceed to the today's lesson. Our today's lesson is about rights theory. Rights inni jennu kuni mirga isa jedhu kana iyyuu gama theorytti deebifnee namoonni filoosoferoonni adda addaa kuni rights isa jedhu kana mirga isa jedhu kana akkamitti falaasama isaanii keessatti ibsan kan jedhu gama theorytti deebisanii jechuudha. Gama saayinsiitiin maal jedhanii ibsan kan jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. We will see rights about rights. How different philosophers defined, explained, and wrote about rights. So, rights theory is the second duty-based theory, next to deontological theory. Rights, because both deontological theory and rights theory are written by philosopher who is known as Immanuel Kant, as those both theories are written by the same person, the same philosopher. Deontological theory is also known by duty-based theory and rights theory, the next one, and it is known by the name that the second duty-based theory. Rights theory in kuni second duty-based theory jedhamee beekama. Maaliif taane deontological theory taane jechuudha. Maaliif sababni isaa deontological theory nisi duty-based theory jedhamee beekama. Rights theory nisi duty-based theory jedhamee beekama. Sababni isaa immoo theory kana lammanu deontological theories, rights theories lamman isaa iyyuu kan barreesse philosopher maqaan isaa Immanuel Kant jedhamuun waan ta'eef sababa namichi tokkichi barreessee fi durarra immoo deontological theory barreesse lammaffaarra immoo rights theory sababa barreessee fi the second duty based theory jedhamee beekamaa jechuudha. Sababni isaa nama tokkicha barreesse yookaan immoo nama falaasamaa yookaan immoo philosopher Immanuel Kant nama jedhamu barreesse jechuudha. Rights and duties are related. That means both rights and duties are inseparable. Or if there is rights, also there is duties. If there is duties, in opposite to this, and vice versa to this, there is also rights. Fakkeenyaaf mirgii fi dirqamni walitti dhufeenya qabuudha, related, linked. They do have relationship. Walitti dhufeenya qabuudha. Maaliif bakka mirgi jiru dirqamni jira, bakka dirqamni jiru dirqama, bakka dirqamni jiru mirgi siin jira jechuudha. Lamman isaanii adda adda ba'anii inseparable ta'uu hin danda'an yookaan gargar ba'uu hin danda'an jechuudha. That means the rights of one person implies
the duties of another person. For example, personally, I do have the right to life. And when I do have the right to life, another person have the duty to respect my right to life. The duty to not to harm my life, not to kill me. Maal jechuudha inni kuni, the rights of one person imply the duties of another person. Mirgi nama isa tokko dirqama nama biraa hin mul'isaadha. Yookaan dirqama nama biraa agarsiisaadha. Kana jechuun fakkeenyaaf amma the right to life mirga lubbuudhaan jiraachuu nan qaba. Ani mirga lubbuudhaan jiraachuu nan qaba gaafan jedhu maal jechaan jirachuudha? Mr. Abbebeen yookaan Mr. Caalaan yookaan immoo Mr. Tolosaanii dirqama mirga lubbuun jiraachuu kootii naaf eeguu naaf kabajuu qabaachuudha. Dirqama akkasii qabaachuudha. Mirga namiidhuu hin qabaachuudha. Dirqama mirga kan koonaaf kabajuutu isarra jirachuudha. So, Mr. Abebe or Mr. Chala have the duty to respect my right to life when I say I do have the right to life. So, my right to life implies the duty of Mr. Abebe or Mr. Chala. Mirgi ani qabu dirqama nama biraa argisiisaa jechuudha. So, lamaan isaanii gargar bahanii jiraachuu hin danda'anii jechuudha. Yookaan immoo mirgi dirqamarraa dirqamni mirgarraa adda bahee jiraachuu hin danda'u jechuudha. John Locke said that or argued that the laws of nature mandate that we should not harm anyone's life, health, and liberty. John Locke, the well-known or famous philosopher in the science of politics, in the science of ethics, and he argued that, he said that the laws of nature mandate that we should not harm anyone's life, health, and liberty. John Locke, philosopher John Locke jedhamu maal jedhee ture, maal jedhee barreesse, the laws of nature, seerri uumamaa dirqama nu dirqisiisuu qaba, dirqama nutti kennuu qaba. Dhala namaatti jechuudha. Inni sun immoo maa inni, we should not harm anyone's life. Dirqama sadii nutti kenna. Jireenya dhala namaa, jireenya nama kamiiyyuu miidhuu akka hin dandeenye, lubbuu namaa baasuu akka hin dandeenye, nama ajjeesuu akka hin dandeenye, dirqama akkasii nutti kenna. Akka nu nama ajjeefne jechuudha. Nama ajjeesuu nun jedha jechuudha. Don't harm anyone's life. Even mirga of ajjeesuu iyyuu hin qabnu jechuudha nuyi. Dhalli namaa. Not to harm healthy, others' health. Dirqama yookaan immoo dirqama fayyaa nama biraa kabajuu malee yookaan fayyaa nama biraa eeguu malee fayyaa nama biraa miidhuudhaaf mirga hin qabnu jechuudha. Yookaan immoo nama fayyaa qabu tokko akka inni fayyaa dhabu gochuudhaaf, akka inni dhukkubsatu gochuudhaaf mirga akkasii hin qabnu jechuudha. Dirqama fayyaa namni tokko fayyaatti akka inni jiraatu fayyummaa isaa isaaf kabaju malee dirqama mirga akka inni dhukkubsatu isa taasisuu hin qabnu jechuudha. And liberty, not to harm or deprive one's or any person's liberty. Liberty kuni freedom yookaan bilisummaadha, birmadummaadha yookaan bilisummaadha. Dirqama nature of law kun yookaan laws of nature seerri uumamaa maal nuu kenna jechuudha. Dirqama mirga dhala nama biraa akka kabajnu nu taasisa jechuudha. Laws of nature waan inni nu dirqisiisu waa sadii. We should not harm anyone's life. Nama mirga lubbuudhaan jiraachuu nama biraa miidhuu irraa fudhachuu hin qabnu yookaan nama biraa miidhuu hin dandeenyu. Fayyummaa nama biraa, lubbuu nama biraa baasuu hin dandeenyu, fayyummaa nama biraa miidhuu hin dandeenyu, bilisummaa nama biraa dhabsiisuu hin dandeenyu jechuudha. Mirgoota kana sadan nama biraatiif kabajuu qabna jechuudha. Namni biraas immoo nuyiif akkuma kana kabajuu qaba jechuudha. Thomas Jefferson recognizes three foundational rights. Thomas Jefferson is also another philosopher, and he recognized three foundational rights. Those rights are the right to life, the right to liberty, and pursuit for happiness. Thomas Jefferson, philosopher jedhamu immoo falaasama isaa keessatti maal jedhee ture? Waa'ee mirgaa kanaa, waa'ee rights kana irratti jechuudha. Three foundational right waan jedhamu tokko baasee ture. Yookaan immoo bu'uura mirga adda addaa qabna.
Garuu mirgoonni sadii mirgoota bu'uuraati jedhee kaa'ee ture. Foundational rights jedhee jarra kanaan jechuudha. Mirgoota bu'uuraa warra hundee ta'an jechuudha. Mirga warra kaaniif warra mirgoota warra kaan kan of keessatti hammatanii jiran jechuudha. The right to life, mirga jiraachuu, the right to liberty, mirga bilisummaa, and pursuit for happiness, mirga gammachuu qabaachuu, mirga gammachuu qabaachuu jechuudha. Mirga gammadanii jiraachuu jechuudha. So, as of Thomas Jefferson and others rights theorists maintained that we gain other more specific rights from those three foundational rights, including the right of property, the rights of movement, the rights of speech, and religious expression. For example, as of Thomas Jefferson and other philosophers or others who are engaged on writing or supporting the rights theory, when we respect someone's the right to life, someone's the right to liberty, someone's the right to pursuit for happiness, indirectly, other rights are included under those three foundational rights. Indirectly, we are respecting someone's the right of property, the right of movement, the right of speech, and the right of religious expression. Thomas Jefferson fi namoonni biraa jechuudha yookaan immoo qorattoonni biraa warri rights theory kana irratti theory adda addaa barreessan yookaan immoo yaada adda addaa barreessan rights theory warri deeggaran kun maal jedhanii kaa'anii qorattoonni adda addaa yeroo fakkeenyaaf mirgooti sadan kana mirga lubbuudhaan jiraachuu, the right to life, mirga bilisummaa, the right to liberty, the right to pursuit for happiness, mirga gammachuu qabaachuu jechuudha. Mirga gammadu yoo mirgoota foundational rights warra jedhaman kana mirgoota gurguddoo kana sadan mirgoota baay'ee basic ta'an kana sadan yeroo nama tokkoof kabajnu karaa biraa indirectly yookaan alkallattiidhaan mirgoota warra specific ta'an kabajaa jirra nama sanaaf. Fakkeenyaaf caalaadhaaf yeroo mirga inni jiraachuu mirga lubbuudhaan jiraachuu isaa mirga bilisummaa isaa nama caalaa jedhamuuf mirga gammachuu qabaachuu isaa isaaf kabajnu karaa biraatiin caalaadhaaf maal kabajaa jirra jechuudha. The right of property, mirga qabeenya horachuu, the right of movement from one place to another place, mirga bakka tokkotti socho'u. Finfinneedhaa Adaamaatti, Adaamaadhaa Baardaarii Maqaleetti mirga bakka tokkotti socho'u. The right to speech, mirga dubbachuu, the right to express his idea, mirga yaada isaa ibsachuu, mirga dubbachuu, and the right to express religious that we follow, that we believe in. Mirga amantaa kan keenya nama biraatti ibsachuu, mirga sana caalaadhaaf kabajaa jirra jechuudha. Mirgooti sadan kun mirgoota warra kaan of keessatti hammatanii jiru jechuudha. The right to life, liberty, and the pursuit for happiness in kuni foundational right jechuudha yookaan mirgoota basic ta'an warra gurguddoodha jechuudha. Yoo jara kana sadan nama tokkoof kabajne karaa biraatiin mirgoota warra specific ta'anis warra as jala kanatti the right to property, movement, speech jedhamanii jiran kanas kabajaa jirra jechuudha. When we respect Mr. Chalas or Mr. Abbebe's the right to life, liberty, and the pursuit for happiness, also indirectly we are respecting Mr. Abbebe's or Mr. Chalas the right of property, the right of movement, the right to speech, and the right to express Mr. Abbebe's or Mr. Chalas the right to religious expression. Let's proceed to the next one. There are 4 features which are traditionally associated with moral rights. Features warra jennu kun yookaan immoo characteristics amala mirgaa jechuudha. Mirgi amaloota 4 qaba. Kan akkasumatti barsiifataan traditionally yookaan immoo barsiifataan yookaan aadaadhumaan moral rights wajjin kan wal qabate mirga wanti jedhu kuni amala 4 qaba. The rights have 4 different characteristics, or the rights have 4 common features. The first one is rights are natural. Mirgi kan uumamaati jedha. Kana jechuun uumamaan nuu kenname jechuudha. That means rights are not invented or created by governments.
mirgi uumama gaafa jennu maal jechuudha? The rights are natural yeroo jennu maal jechuudha? Nature gives us rights. For example, the right to life, the right to liberty. Mirga jiraachuu fakkeenyaaf kan nuu kenname uumamumaan jechuudha. Dhalli namaa tokko gaafa uumamu, namni tokko gaafa uumamu, mirga lubbuun jiraachuu qabachuudha. Kanaaf mirgi kun uumamaan nuu kenname malee waan mootummaan nuu kenne miti jechuudha. Waan mootummaadhaan uumame miti jechuudha. Uumamumaan gaafa dhalannu naachuraalii mirga qabnaa jechuudha. Kanaaf amala mirgaa keessaa tokko maanni kan uumamni nuu kennee. Second, rights are universal. That means rights do not change from country to country. Rights are universal. The rights are global. Rights are international. When we go from one country to another country, there is no change in rights. Rights are universal. Yeroo jennu maal jechuudha? Mirgi universaliidha yookaan immoo addunyaalessaa jechuudha. Mirgi bakka tokko gaafa deemnu, biyya tokko gaafa deemnu injijjiiramu jechuudha. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaa keessatti mirga jiraachuu qabna. Ameerikaas gaafa deemnu mirga jiraachuu, the right to life in Ameerikaas hin jirachuudha. The right to life in Chaayinaas hin jirachuudha. The right to life in Sudaaniinis hin jirachuudha. Biyya tokko gaafa biyya biraatti deemnu mirgoonni kun kan jijjiiraman miti jechuudha. Universal gaafa jennu, global gaafa jennu, internationalidha gaafa jennu, mirgi kun biyyaa biyyatti adda addummaa hin qabu jechuudha. Dhalli namaa mirga Itoophiyaa keessatti mirga jiraachuu qaba. Chaayinaas yoo dhaqu mirga jiraachuu qaba. The right to life in kun common jechuudha. Yookaan immoo the right to elect, the right to be elected, the right to express my opinion. Isaan our opinion. Isaan kuni mirgi kun universalidha gaafa jennu, it's not changeable from country to country, from region to region, from place to place. When we move from one place to another place, the rights are universal, it's common, not changeable. Hinjijjiiramu jechuudha, universalidha, addunyaalessa jechuudha, internationally. Third, rights are equal. Mirgi kan walqixxummaatti nuu kennamedha jechuudha. The rights are the same for all people. Mirgi dhala namaa kamiifiyyuu tokkichuma jechuudha, the same jechuudha. Kana jechuun it's not there is no marginalization regarding gender, race, or handicap or disability based on our disability. Mirgi dhala namaa hundumaaf gama genderiitiin gama saalaatiinis mirgi dhiiraa fi dubartiidhaafis waluma qixxee kenname. Rights are equal for men and women in terms of gender. Rights are equal for any race. Sanyii yookaan immoo qomoo dhala namaa kamiifiyyuu Amaara ta'uu, Oromoo ta'uu, Tigree ta'uu, Guraagee ta'uu, Chaayinaa ta'uu hundumaafuu walqixxeetti kan kennamedha. Handicaappii ta'uu, handicaappii yookaan disability gaafa jennu qaama miidhamtoota jechuudha. Nama ija hin qabne, nama iji isaa miidhamaa, nama iji isaa agartuun isaa agarre, nama harki miidhamaa, nama miilli miidhamaa jechuudha. Disability ta'uu hin ta'ini namni qaamni isaa miidhamaa yookaan harki citaa yookaan miilli irraa citaa wiilcheeriidhaan kan deemus kan of danda'ee deemus waluma qixxee mirga qabachuudha. Mirga lubbuudhaan jiraachuu, mirga barachuu, mirga amantii isaa hordofuu, mirga wal qixxee qaban jechuudha. Rights are equal gaafa jennu no marginalization or right, no discrimination. Rights are given for all human beings in equal. Mirgi dhala namaa hundumaaf wal qixxeetti kan kenname jechuudha. Saalaan hin qoodu, amantiidhaan hin qoodu, qomoodhaan hin qoodu, qaama hir'uu mitiidhaan hin qoodu, wal qixxeetti nuu kenname jechuudha. Fourthly, rights are inalienable or absolute. That means I cannot hand over my rights to another person, such as by selling myself into slavery. Rights are inalienable gaafa jennu, absolute gaafa jennu, mirgi kan nurraa hin fudhatamne jechuudha. No one have the right to deprive our rights from us. No one can take away from our rights from us. Namni kamtiyyuu mirga kan koo narraa fudhachuu hin danda'u, mirga kan kee sirraa fudhachuu hin danda'u. Kan namarraa hin fudhatamne jechuudha. Sirraa hin mulqamu jechuudha. For example, I cannot hand over my rights to another person. Ani mirga kan koo dabarsee huma kootiyyuu. Anumti kuni mirga kan koo dabarsee si nama kana dhaggeeffataa jiru dabarsee kennuu hin danda'u. Atis akkuma kana mirga kee dabarsitee anaaf kennuu hin dandeessu.
namni biraa mirga kee si dhabsiisuu dhiisiti atuu mirga kee of dhabsiisuu hin dandeessu. Such as by selling myself into slavery. Ofii kan ko'anii garba godhee gurguree garbicha godhee gurguree mirga bilisummaa kan kootii of dhabsiisee sitti of gurguruu hin danda'u atis immoo anatti of gurguruu hin dandeessu jechuudha. Mirga qabnu namni nurraa fudhachuu hin danda'u nus immoo ofirraa fudhachuu ofirraa mulquu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf mirgi kan namarraa hin fudhatamnedha. Rights are inalienable or absolute. No one can deprive our right from us. So thank you for staying with me still now. Thank you. Ulfaadhaa gatii amma mana wajjin turtaniif galatoomaan siniin jedha. Amma sirra deebi'ee YouTube chaanalii kana isa taanu paarteen isaa chapter 2 qabaddeen sinii dhiyaadha. Hanga sanatti san kanaan dura sirratti fe'ee fi sanarra fe'ee kana irraa barachaa na eeggadhaan siniin jedha. Hojiin xiqqoo ishee biizii waan na godhuuf turee tan gadhiisa. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa. YouTube channel kana immoo dhiyoota keessaniin gaa like, share, subscribe gochuun immoo hin dagatinaa. Please subscribe godhaa ijoolleen keenya keessumattuu. Isinirraa eegama riili. Akkasii yoo gootan anis mooraaliin argadhaa isa taanu itti fufeetan isinii gadhiisa. Galatoomaa itti fufee chapter 2 hoggan fixee booddee immoo chapter 3, 4, 5 isiniif hin gadhiisa. Thank you. Nagaa naa ta'aa. May God bless you. May Allah bless you. May Jesus bless you. Ulfaadhaa.